Biyya keessaa biyya alaa teessanii kanneen BBC hordoftan kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan kun qophii keenya tullummaa jetti jiru. Qophii keenya irraatiin dhimmoota lama wal duraa duubaa wal qabsiifnee kan isin biraan geenyu ta'a tokkoffaa irratti dhiyeenya kana mootummaan federaalaa muummicha ministeera Abiy Ahmad Aliitiin hoogganamu Oromiyaa lixaa keessatti bakkoota adda addaatti uummata nagaa dirooniitti erguudhaan boombii itti roobsuun uummata karaa namoota 150 ol ta'an lubbuu galaafachuu fi akkasumas kanneen miidhaman yaala dhoorkanii bakkoota adda addaatti miidhamaa jiraachuun isaanii ni beekama. Kana irratti odeeffannoolee qabnuu fi waan jiru isin biraan geenyu ta'a lamaffaarratti yeroo ammaa mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti guyyaa shanaffaa kan qabate mariin dhimma araara nageenya buusuu ja'uun Saawuz Afrikaatti yookaan Afrikaa kibbatti geggeeffamaa jira. Mariin kun boru kan goolamu ta'a. Marii kana irratti qaamni lamaan jechuun TPLF fi mootummaan federaalaa qofti wal mari'atanii nageenya waaraa biyya keessa fiduu ni danda'ama. Kajoo keessaa waraana bilisummaa Oromoo ofirraa moggatti qabuudhaan mariin geggeeffamaa jiru kun hagamta akka furmaata kajoo fi danqaalee isa mudatan jaamanii kaa'aman irrattis kan xiyyeeffannu ta'a. Anshamsu Bashirii waa'illee kiyya Jamaal Xaaris na wajji jira. Gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Abdii Jamaaltuun wajjin jira. Hangaluma sagantaa keenyatti nu faana turan affeeraa teenya tan kabajaati. Jabsi torban kana akkuma beekamu keessaafuu lixa Oromiyaatti shawaa lixaa aanaalee akka meettaafa bakkoota adda addaatti mootummaan federaalaa uummata nagaa uummata Oromootti diroonii itti erguudhaan boombii itti roobsaa akka waan waraanni itti banametti diroonii yeroo ammaa humna isaa lolirratti roobsin uummata nagaa uumaa harkaan qabne itti roobsaa karaa nama 150 oliiti lubbuu kan galaafate. Kammoo miidhamee akka yaalan harkanne dhorkamu jirus lakkoofsan qabu. Hedduun miidhamee achirratti odeeffannoolee qabdu. Galatoomii osoo ajjechaa marsaa kana antuqeen duratti hundee isaa dudduubee tuquun dirqama ta'a. Aleellaawwan kun bubbuleetii jira jechuudha. Kutaalee Oromiyaa gargar keessatti uummata nagaa irratti raawwatamuun kan jalqabe har'a miti. Waraana waggoota lamatti dhiyaatu qaama TPLF kana durallee kutaaleen Oromiyaa hedduun diroonii deeggarsa biyyoota adda addaa irraa argameen Turkii biyyoota akka Raayyaas ta'ee dabalatee dirooniiwwan gosa garaagaraatiin dhahamaatii turanii. Sana keessa jalqaba Wallagga lixa Oromiyaa irratti diroonii fayyadamuudhaan uummanni nagaa kun hedduun ajjeefamaatii ture. Achirraa ammoo yaadataa yoo ta'e Walloo keessatti waan ta'aatii ture. Dhiheenya ammoo gara shawaa lixaa kanatti fuuladeeffate guutumaa godinaalee shawaa kana dhuunfate jechuu dandeetta. Dhiheenya kana ammoo hedduu suukaneessaa hedduu waan nama dhukkubsuu fi waan hedduu nama suukaneessuudha. Battalumatti yoo xiqqaate namoonni 60 du'u sana booda gara 150tti namoonni dhihaatan lubbuun dabru akkasuma namoota ajjeefaman qofa osoo hin taane kanneen ajjechaa jumlaa sanarraa hafanillee akkaataa isaan yaala itti hin arganne akkaataa isaan dhaabbilee fayyaa hin quunnamne irratti qaamonni mootummaa waliin ta'anii uummata sana dararaa akka jirantu achi bahaatii jira. Cophiin adda dureedhaan haa kaafamtu malee godinaalee amma lixa shawaatti dhiheenya kana guyyoota lama sadii wanti raawwate kuni cophii qofa osoo hin taane aanaalee akka Noonnoo Qumbaa akka Wahamaa Galoo akkasuma immoo meettaa wal qixxeetti wantoonni kana fakkaatan raawwatame adda dureetti immoo miidhaan sun caalmatti cophii haa ta'u malee cophii qofa miti. Guutumatti kutaaleen Oromiyaa har'aa dirooniidhaan dhahanamaa jirti akka waliigalaatti jechuu barbaade odeeffannoon jiru kana fakkaataan bira. Dhugaadha mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti uummata Oromoo kana agartee taargeet godhee keessaafuu amma shawaa keessatti wanni akkatti xiyyeeffatameef waraanni bilisummaa Oromoo shawaa godinaalee shawaa aanaalee adda addaa keessatti jabaachaa dhufuun mootummaa rifaatuu guddaa itti uume. Maaliif jennaan waraanni kaaba Itoophiyaatti geggeeffamu hanga fedhallee guddaa ta'es magaalaa Finfinnee irraa masaraa mootummaa irraa fagoo jira. Shawaa dhufe jechuun jiddugala biyyattiiti naannoo Finfinneeti jechuun fageenya irratti miidholli kun dhiyeenya masaraa mootummaatti geggeeffamu. Kuni mootummaaf rifaatuu guddaa jechuun fakkeenyaaf waraanni waggaa 4 dabre lixatti Wallaggaa 4 keessa lolaa ture Gujii Booranaas akkasuma lolaa ture hanga dandame Jeneraal Biraanuu Juulaa yeroo takka maal jee guyyaa 15 keessatti Jeneraal amma Fiildi Maarshaal ta'e natti fakkaate Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa guyyaa 15 keessatti dhabamsiifnaa jeeti lola jalqabe lola Tigraay dura jechuudha. Waggoota afurii lolli ittuma deemaa uummata akkasiisuu hin dandeenye. San caalaa kan isaan rifachiise amma naannoo Finfinnee dhiyaatu kana. Kanaaf maal godhuu qaba mootummaan? Istiraatejii bilchiginnaan lafa kaa'atte keessaa tokko uummata rifachiiftee amma dura yeroo artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame san yeroo takka muummichi ministeera daayirektii poolisii Oromiyaa akka ajaju ibsa baasee ture. Achirra maaltu dokumentii seera maaltu kaa'ame beektaa? Namoota rukutaan uummata duratti akka sammuu facaasan jechuudha. Suukanni takka malee maaliif namni sanirraa baratee manatti galaa waan jiru yaada muummichi ministeeraa ilaalcha san qaba. Nama duratti nama yoo ajjeefte namni kabiraa waan san wal fakkaatu narra gaajee waan yaadu itti hiriira gadi hin bahu jee yaada.
Kanaaf yeroo adda addatti gochoota suukanneessa Oromiyaa kana keessatti raawwatamaa ture jechuudha. Waggoota afran dabre nama bineensa nyaachisuu, ajjeesanii bishaan gola bishaan keessa darbuu, karaa gubbaa darbuu. Kuni poolisii Mangistuu Hayilamaariyaam fayyadamaa ture. Dargii addabaabayii gubbaas ajjeesan guyyaa magaalaa. Magaalaa biyya teenya beektamu torbanii guyyaa magaalaa qabdi. Saftii haa ta'u alaa isniina salaasa guyyaa jira. Guyyaa san si ajjeesan jechuudha magaalaa gubbatti. Irra hedduu poolisiin muummichi ministeeraa hordofoo laalte poolisii Mangistuu Hayilamaariyaam. Garuu wantoota tokko tokko kan inni godhu san caala jechuudha. Kanaaf amma naannolee godinaalee shawaa fi aanaalee godinaalee shawaa keessa jiran kana keessatti bifa sanii rifaasisanii uummata dhamaasanii mana galchanii akka uummanni waan takka hin dubbanne waraana bilisummaa Oromoo deeggaruufis sammuus hin qabaanne godhuudha. Kabiraa diroon illee erguu baatan Oromiyaa kana keessa bakkoota adda addaatti namoota hadhamu jira. Guyyaa kaleessaaf deengaddaa wal jala Harargee lixaa keessa aanaalee akka mi'eessoo keessatti namoota nagaa abbaa ilmaan guddifatu qotee bulaa waanuma takka waa'ee siyaasaa irraa hin beekne. Siyaasaan eessarraa karan deemtiin beeyin abaa'oo deeggartaa ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti janiiti mana gafuudhanii abbaa ilmaanii fi jaartii duratti ajjeesan rasaasatti lakkaa'anii jechuudha. Kana kadda godhu godinaalee shawaa kana dirooniidha. Bikkoota biratti immoo poolisii humna addaa hajaan kuniif raayyaan ittisa biyyaa si ajjeesa milishaan si ajjeesa abbaa kana namni jawun hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa biyyi waraanaan bulu jirti jechuudha. Humna waraanaatiin bulu jirti malee karaa nagaatiin bulutti hin jirtu. Kana ilaalchisee egaa addi bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Ibsa isaanii sana akkamiin ilaalteeti? Osoo ibsa adda bilisummaa Oromoo bira hin gahin yaadatti kaaf tokko waanti dabaluu barbaada. Ammatti biyya san keessatti haalli jiru dubbachuufis ibsuufis hedduu jabaata keessattuu Oromoo irratti. Hanga ajandaa fi rakkooleen gidiraan qaamota biraa dhagamu Oromoo kun dhageettii hin qabu dhageettii akka hin qabaanne godhu maali waan jedhuuf maaf gaafanna suni uummata Oromoo mataa isaanii tokko tokkoon waan deebiitti barbaadan ta'a. Istiraatejii mootota biyya sanii keessaa tokko maali gaafa yakkoota suukaneessoo yakkoota hamaa yakkoota dubbachuuf namatti ulfaatu ajjeechaa gidiraa akkasuma uummata hooggantu laphee isaanii keessaa baate tooftaan yookiin ammoo tarsiimoon dhumaa ati fayyadamtu maaliif beekta kallattiidhaan uummata sana tarkaanfilee kanaan dura mootonni abbaa irree fudhachaatiin turan amma fakkeenya waa'ee Mangistuu Hayilamaariyaam naa kaaftee turte Mangistuu Hayilamaariyaam xumura isaatti yeroo kufaatii isaa yeroo biyyaa baqachuu gaheera guyyaa magaalota guyyaa gabaa magaalota hedduu biyyattii keessa fakkeenya Tigraay keessa Oromiyaa keessa naannolee adda addaa gaafa san meeshaaleen ammayyaa akka diroonii yookiin immoo xiyyaara namaalee kun jiraachuu baatanis tarkaanfii akkanaa fudhataatiin ture. Keessaafuu yeroo sanarraa ammatti biyya san keessa qaamolee hidhatan gartuulee garaagaraa irraa baay'atanii jiran jechuudha. Carraa argameen qaamota dhiibbaan irratti uuman qaamota ammoo balaa kiyyaa egeree kiyyaaf balaadha jedhanii yaadan kana tokko tokko isaatiin harka itti haqatuu barbaada mootummaan yeroo ammaatti jechaadha. Gochoota hammeenyaa yookiin yakka kana uummata nagaa irratti raawwateetiin qaamota biraatti harka dhiqatee carraa sanaan yoo danda'e maal gochuu barbaada? Uummata kana of jala hiriirsuun qaamota biraa kan silaa dhiibbaan irratti uuman jedhan sana ammallee san caalayyuu hamilee dhabsiisee dadhabsiisuu uummata laphee isaa keessaa baay'isan deebisee of jala hiriirsuu akka waan gochoonni sun qaamota biraatiin raawwatamanii qaamota fallaama qaamota hidhatan fakkeenyaaf yoo fudhatte naannoleen amma biyya keessa jiran 11 naannoo 11 keessatti humna hidhate of danda'a akka faallaa mootummaatti jira yoo jenne waan lama gaafachiisu ammatti mootummaa fi qaama tokko lama qofatu biyya san keessa hidhate waan jedhu no qaamota hidhatan baay'eetu jira carraa qaamota hidhatan baay'ee kana fayyadamee mootummaan uummata nagaa yoo barbaade 200 haa ta'u 200 haa ta'u bakka takkatti ajjeese carraa sanaan hiree isa dhumaa barbaadata. Carraa sanaan yoo danda'e ammas humna qabu humni kiyya kana jedhee qaamota biraa sodaachisuu barbaada. Qaamota hidhatanis yoo sodaachisuu baate yoo akkasitti illee milkaa'uu fi baate uummata nagaa siviiliyaanii hiyyeessa nyaatee buluu hin dandeenye kana ajjeesee sochii biraa immoo yakkoota mootummaan biraa hojjetu guyyaarraa guyyatti raawwatu akka uummanni hin dubbanne hin falmanne gadi bahee gaafii haqaa hin gaafanne gochuudhaaf dhimmoota akkana kana raawwata. Sabraa waa'ee adda bilisummaa Oromoo waan kana jalqabummaa hordofee ibsa bal'aa ibsa barbaachisaa ta'e baaseetii jira. Ibsa kana irratti illee ammallee qaamonni sadarkaa biyya sanaatti amma gartuu siyaasaa faallaa mootummaatii miti qaamonni mootummaa keessa jira wabiin qabanii ibsa baasurraa waan dabre irratti waan sanarra darbee waan addaa gochuu danda'anii ka hidhateetiin sochii barbaachisaa ta'e godhaatii jira. Wanni sinjoo ibsa paartiileen Oromoottis yeroo adda addatti ilaalte ibsa baasuu dabree wanni ibsarra dabree wanni qabatamaa wanni hojjetan hin jiru ammatti waa takka dhugaan dhugaadha. Ammatti biyya sana keessatti adda bilisummaa Oromoo keessa warri kallattiidhaan akka mootummaan jedhutti warra karaa nagaatiin qabsaa'antu jira warra ammoo karaa nagaa kan ammoo nun baasu jedhaniitiin qawwee kaasantu jira akka mootummaan yaadutti akka ideoloojii tarsiimoo waliigalaatti adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf sadarkaa paartiilee Oromootti amman tana haalli biyya sanaa hedduu ulfaataa hedduu raafamaa waan ta'eef sadarkaa itti rakkoo uummataa sana
waraqaadhaan ibsuu bira dabree tarkaanfilee isaan raawwatan dhiyeenyaan mul'ataatiin jirani. Kanaafuu sadarkaa paartiilee morkattootaatti waan san ibsa baasuu bira dabree qaama mootummaa keessaayyuu ammatti ati biyya sana mootummaa si hoogganu sana gaafii waan inni hin barbaanne yoo gaafatte ati wabii hin qabdu. Kanaafuu akkaataan isaan itti waan sana ibsan wanti tarkaanfilee biraarraa isaan gureef akka isaan rakkoolee uummataa saniif deebii qabatamaa waan ibsa bira dabree ibsa raceen akka isaan irraa waan kan godhe haala amma biyyi keessa jirtu sarara diimaa amma biyyattiin ejjattee jirtu waan ta'eef kana irratti waan bal'aa kaasuu dandeetti yaada. Haala ibsa adda bilisummaa Oromoo bifa kanaan ilaala. Waan kana balaaleffachuun ibsa baasuun waan tokko waan bareedaadha waan deeggaramuus qabu. Garuu mootummaan Abiyyi Ahmad ibsaa ni dhagaha kajaa'uuf gaafii biraati jechuudha. Mootummaan mujrimni akkanaa kun ibsa tara dhibba baastus uummata akka waan si dhagahu hin qabu. Isa afaan inni beeku qofaan dubbisuudha. Furmaanni jiru qabu. Gaafa afaan inni beeku dubbiste dirqameeti akka warra TPLF kanatti hottuu marii araara goonaa jeesii hojjetaa jechuudha. Bakka ati kokkee isaan qabnetti ittiin dhiibbannetti dhimma isaatii miti. Si balleessuu irraa illee hin deebi'u. Jaalatee miti humnoota Tigraay wajji asirraa haga South Afrikaatti deeme. Abiyyi Ahmad jechuun maafiyaa guddaa sitti fayyadamee si gatu nama danda'u. Wajji nyaanne hin beeku. Dantaa inni kasirraa eegamu shamsuu irraa dantaa argatu yoo argate karaa kamiinuu sitti fayyadama. Sana booda akka sooftiitti qoshetti darburraa humaawwanni duubatti jijjiiruun jiru kun gara jabeessa akka malee haalli isaa ibsuun nama rakkisu waan ta'eef sana bifa sanaan laalutu barbaachisaadha. Mootummaa maafiyaa ta'uu ilaalte dhiyeenya kana wal jala pirezidaantii naannoo Oromiyaatii fi muummichi ministeeraa ajandaa jibbinsa amantii musliimaa qabu dubbatan. Fakkeenyaaf pirezidaantiin naannoo Oromiyaa waa'ee maqaa kaasee hooggansi tokko maqaa fi waa'ee hoogganuu irraa waan waliif dhimma isan galchine. Dhimmi maqaa fi dhimma hooggansa uummataa. Uummata miiliyoona 60 bulchaa Oromoon amantii gosa qaba. Amantiin qabne eessa jira. Kun maqaa fi dhimmi amantii isaa hundi ilaallatu. Tokko kana dheengaddamoo muummichi ministeeraas deebi'ee hajjiin dhaqina dirree shee'uu sin dhaqaa jira. Waan isan galchine jechuudha. Amma hajji ka dhaquuf namni daawwii godhuufi miti. Ibaadaaf dhaqaami. Maaltu isaan ga'e? Muummicha ministeeraan nama miliyoona 115 ol ta'u bulchu jechuudha. Akka uummataatti gaafii kana duuba dantaa maaliitu jira waan jiru qofatu ilaalamuudha malee haganuma mara uummanni kun wallaalaa ta'e waan kana kaasen anaaf fudhatamu. Dantaan dhimmoota akkanaa duuba kalee raawwatamaa ture maali? Istiraateejiin uummata kanaa sirnoota darban irraa waa baratan moo istiraateejii masaniin milkii barbaadanii fi haala barbaadanii uummata hoogganuu barbaadan turtiin isaan barbaadan illee tarsiima kalee sirnoonni darban itti fayyadamanii sirnoonni darban kalee dhimmoota kanaa irratti waan akkamii raawwachaa turan bifa kamiin uummata walitti buusaa turan dantaawwan akkamii laakkaatanii dhimma kanaan fayyadamanii dantaa akkamii waan kanarraa argataa turan waan jedhamu laalamuun dirqama kaasuu isaanii qofa miti kaasuu isaanii akka dhimma guddaatti kaasuu osoo hin taane maal barbaadanidha. Yeroo adda addatti gaafa mala zeenaa jirullee dhimma kana sensitiif keessaaf dhimma amantii musliimaatiin wal qabatu kaasanii waan akkatti shoora keessitoota irratti argaman fudhatu jira waan joomli biyyoota lixarraa ittiin horii argataa turan. Muummichi ministeeraa yaada akkasii qabaatu yaada dogoggoraati yeroo ammaa addunyaan dhimmoota akkasii isaan bira kuttee jirti jechuudha. Riisarchiilee adda addaa dalagamanii Ameerikaa keessatti duraan egaa Seepteembar 11 Pentaagoon dhaanii as wanni yeroo filannoodha ittiin uummata kaaftu waan akkasii ture. Waan san irratti yeroo dalagan dogoggora ta'aa dhufe namni si dhagahu hin jiru amma Ameerikaatti waa'ee akkasii yoo kaafte. Dhimma shoora keessaa wanti musliimaa kaafte amma akka dursanii namni gurratti si qicatu hin jiru. Dogoggora jechuun wanni sunu saniifin siin jee mootummaan karuma fedheenu uummata Oromoo kana dhiibbaa irra godhee mootummaan kasee aarsu beeta qabsoo Oromoo keessaan dhufe ani Oromoodha qeerroo Oromootu dhiibee asin nagee ja'uutu afaan garagalee uummatuma Oromoo nyaachuu kee jechuudha. Kanaafuu mootummaan uummata isatti gaafa keegaa hagamta akka tura kaja'u wajjin ilaalla uummanni Oromoo karuma dandeenye mootummaa irraa gartee rakkoo isaa salphisuu danda'u qaba jenna. Mee ajandaa lammaffaa dabarra guyyaa shanaffaa isaa qabate dhimmi marii nageenya Afrikaa kibbatti TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamaa jira. Achitti dabruu keenyan durattuu hogganoonni TPLF kun akka haala kamiin biyyarraa baafamanii Jabuutii irraa South Afrikaa dhaqan kaja'uu gaafii biraati. Sanitti ragaan qabatamaan ba'ee hin jiru akkamitti akka isaan deemanii namoonni tokko dhaabbata biyyoota gamtooniitu baasee kajaanis ni jiranii Ameerikaatu helikooftara waraanaatiin fuudhee achi baasees kajaanis ni jiranii ragaa qabatamaan hin jiru wanni ta'e garuu achitti warreen walgahii kana marii kana geggeessaa jiran keessaa tokko pirezidaantii Keeniyaa duraaniiti Uhuru Kenyaataadha. Yeroo suuraaleen isaanii ba'aa jira haa ta'u garuu gaazexeessaan tokko bakka marii sanitti akka hin argamne dhorkamanii jiranii immoo waan kana danqaaleen isaan mudatuu danda'aman jaanii lafa kaa'amantu jira qabxii tokko lama sadii jedhanii kaa'aman tilmaamni jira kanarraa tokko waa'ee lixa Tigraay akkuma beekamu walqaa'itti xagarii dabalatee Humaraa laftee lafa gabbattuu naannoo sanni jirti jaamte yeroo ammaa mootummaa federaalaa fi humna faannoo Amaaraa jala jirti. Waliigalteen Tigraay immoo naannoo san gadhiiftan malee araarri hin jiru jechaa dhaadataa ture. Mootummaan federaalaatii fi faannoon Amaaraa mootummaadhaan lafa san gadhiifteen wallaalla jechuun jirti. Bakka mootummaan federaalaatii fi faannoon Amaaraa lafa san gadi hin dhiifnetti Tigraay fi mootummaa jidduutti mee waa'ee lixa Tigraay ilaalchisee araarri bu'uun jira.
Kanarratti akkuma tu kaasu yaalte dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen mirga namoomaas miidiyaaleen sila gurguddaan jedhaman hedduun ibsaa fi haala danqaa irratti sodaa qaban ibsaatii jiru. Waa'ee lixa Tigraay lafa warri Tigraay lafa keenya lixa Tigraay jedhee ama warri Amaaraa immoo Walqaayitti Xagayee jedhanii ama lafti kun lafa diriiraadha lafa oomisha saliitii fa'aan beekamudha. Akkasuma yeroo dheeratti warri Amaaraa kun kachichaati ture aangoo isaaniitti fayyadamanii yeroo turtii aangoo isaaniitti telefoon irraa fudhate lafti kun qabiyyee kenna qabiyyee duraanii qabiyyee Amaaraati jedhanii yaadanii haalli kun ammoo lafa san namuu gadhiisuun barbaadu lafti kun lafa oomishaati naannoo kaabaa kana yoo fudhatte fakkeenyaaf haalli oomishaa xiqqoo akka Oromiyaa mijataa miti haalli jiru biyyee gabbataa wal qabatee haalli jiru xiqqoo gaarii miti lafti sun ammoo lafa haga san naannoo sana keessa haala qilleensa sanii filatamaa waan ta'eef warri Tigraayis lafa waggoota dheeraa waan sana irraa fayyadamaa ture deebisee gadi dhiisa jechuun gaafiidha. Warri Amaaraallee eenyaa kana inumaa naannoo kaabaa kanaa wal dhabuu bira dabree sadarkaa itti biyyattii dhuunfatura akkaataan isaan itti deemaa jiran hedduutu jira. Tarsiimoo ifaas ta'ee dhokataadhaan haalli isaan yoo danda'an sadarkaa muummicha ministeeraatu karaa itti qabuuf itti hojjetan dhimmoo wanta baay'een ifa ta'aatiin deemaatu jira. Kanaafuu isaan illee deebisanii lafa sana gadi dhiisanii waan jedhu gaafiidha. Suni dhimmoota haala marii araaraa kana ni gufachiisan jedhamanii sodaa cimaan irratti gatame keessa waa'een dhimma Walqaayitii isa tokko kuni adeemsa keessa ka haala mariin araaraa kibxata darbe eegalee ka dilbata dhiyeenyaa xumuramuuf deemu kanarratti maaltu akka ta'u sana kama eenyu ta'a jechaadha. Isarra dhaabannee waa dubbanna. Akka amma fakkeenyaaf haala qabatamaa lafarra taa'aa ture yoo ilaalte amma nuti kaasuun waa'ee xiinxalaame amma faaktii taa'aa ture yoo ilaalte. Fakkeenyaaf naannoo saniin Tigraay karaa Suudaaniin koriidara biyyoota ollaatti wal qabsiisu jira. Yeroo itti Tigraay mootummaa federaalaa dhiibee daangaa isaa keessaa baasee haga Shawaroobitii fi Dabra Birhaan dhufuttu lixa Tigraay gadhiisuu dide mootummaan humna waraanaa guddaa achi kaa'e. Mootummaa Itoophiyaa lafa san achiin gadhiise jechuun salphatti Tigraay meeshaa waraanaa karaa fedhe Suudaaniin galfate jechuun beeka waan ta'eef achitti wal qabanii turanii sanii fi humna faannootis tahee milishaa Amaaraa raayyaan ittisa biyyaa Rippaabilikaan Gaard mootummaa Eertiraa dabalatee karaa sanii hedduu humna guddaa achi ture achiin mo'achuu hin dandeenye yeroo ammaa gaa kana dhibu beekta fakkeenyaaf warri marii araaraa Afrikaa kibbaa gaggeeffamuuf deeman karaa Tigraay irraa Jeneraal ጻድቃን Gabrataansay Geetaachoo Raddaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fa'aadha jara kanaan durfamanii karaa namoota 12ti mootummaa Itoophiyaa irraa illee jilli itti aanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokononiin durfamu deeme amma mootummaa yeroo ammaa magaalaalee Tigraay tan irra guddaa itti to'adhee je Maqaleen naafee jechuu jira Maqaleen immoo marseetiin jira waan jiru kaasee tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaatis kanuma mirkaneesse yoo mootummaan federaalaa guutuutti Tigraay dhuunfate jarri Tigraay bakka bu'ee deemee Afrikaa kibbaa jiru kun haala kamiin naannoo Tigraay deebi'a moo achumaan kolagaltummaa gaafatan kanarratti maal yaadachiise beekta bara 1983 dargii yeroo kufuu ka'u Mangistuu Hayilamaariyaam deeme Jeneraal Tasfaayee Gabrakidaan tu bakka isaa taa'ee bulchuu jira marii akkanaatu Londanii godhame Mallas Zeenaawiitu jira gama warra mormitoota irraa Leencoo Lataa jira Isaayyaas Afwerqii jira gama mootummaa irraa yeroo sanii muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'ee kan filatame Tasfaayee Dinqaati kabiraa tokko namni yeroo san haalaan dhimma kanarra dubbatuuf deemu nama Shagree Gilatuu jedhamu. Hermaan Kooyintu teessisaa walgahii kana yeroo sanitti ergama addaa akka amma gaafa Afrikaa jedhanii ergan kanatti dhimma East Afrikaa kanarratti Hermaan Kooyintu jira. Osoo achi walgahii ta'aniiti waraanni Tigraay TPLF Dabreessummaa Oromooti Shaabiyaa Finfinnee akka qabatamu taasifame. Salphumatti mootummaan dargii kufuu isaanii labsanii warri achitti marii araaraatiif deeme sun firraachuudhaan kologaltummaa gaafate. Ammas wanni wal fakkaataa ni dhufamoo akkamii kaja'u fakkeenyaaf jeneraalonni Jeneraal ጻድቃን Gabrataansay Geetaachoo Raddaa Dabratsiyoon fa'aa deeme jenne yeroo kanatti yeroo immoo lolli hammaatee mootummaan federaalaa Tigraay guutuutti dhuunfachuutti jiin jira jee labsuu kanatti jarri kuni carraa isaanii maal taa'e? Qabxii ati kaasee irratti tokko marii kanarratti sodaan jalqaba kaafamaa jiru dhimma daangaatiin wal qabatee lamata qabxii ati kaasee kana mootummaan maaliif osoo mariin araaraa achitti taa'amaa jiru magaalota Tigraay biroo to'achuu carraa godhatee maaliif akka tarsiimootti itti fayyadame yoo ta'u naannolee magaalota qabataa jiru
kana milkaa'ee fi qabate yookiin immoo TPLF istiraatejii fillee duubatti deebi'ee sun immoo humnummaan mootummaa jabaataa ta'ee haalli isaanii laaffatee waan sana milkeesse yoo isaan bifa sanaan magaalota guutuu qabatan wanni kunillee marii araaraa danqaa jira waan jiru kaafamaa jira jechuudha. Akkuma tu kaafte yoo carraa kanaan mootummaan labsii amma baase keessatti dhaabbilee kiyya naannoo Tigraay keessa jiran guutumatti hin dhuunfadhaa jira. Dhaabbilee federaalaa kamuu dhaabbilee fayyaa ta'e barnoota ta'e faayinaansiyaalii ta'e dhaabbilee sira hidhata mootummaa federaalaatiin qaban guutuyyuu hin dhuunfadhaa waan jedhu eegamareen araaraa kun achitti jalqabame illee magaalonni hedduun haaratti to'atamaatiin jiranii yoo mootummaa keessan itti milkaa'ee naannoo Tigraay qabataatu waan nama hin gaafachiisu achumaan mala isaanii dhahachuun suni waan nama gaafachiistu miti isa dabalataa immoo ulaagaa seeraa jedhee wanni tuqe keessaa tokko namoota shororkeessitoota jedheetiin maqaa yaamu fakkeenyaaf hoogganaa mootummaa naannoo Tigraay marii araaraaf dhiyaannee naannoo jira namoota akkanaa kana listii baasee qabu to'achuudha. Carraa kanaan itti milkaa'eetiin yoo namoota shororkeessitoota jedhee ammoo biyya shororkeessan jedheetiin yaamu kana ka to'achuu danda'u taate warri marii araaraatiif joonis bira jira achumaan nagaa dhaamataa jechaadha. Kun yooma nama hin gaafachiisu. Sabraa kan itti aanu waa'ee qabxii araaraa danqaa jiran itti aanee wanni kaafame dhimma Eertiraati. Sarraa waan dubbattuu qabatte itti dabala. Eertiraan intarestii guddaa qabdi beektaa yeroo ammaa kana Itoophiyaa tanarra. Walitti araaramuun bilisiginnaa fi TPLF Eertiraaf rakkoodha. Kun waan margaa turre ifaan ifatti Eertiraan akka Tigraay nagaa taatu sin fedhu isaanis akka araaramu fedhu. Tigraay nagaa argatu jechuun karaa biraatiin naaf sodaa guddaadha jetteeti yaaddi. Karaa biraatiin haaloo bahiinsa waggaa karaa naannoo waggaa 18 isaan jidduu ture irraa baachuu